dubbatti waan jennu qabu. Nuti aarsaa ta'uu kabaja abbootiin keenya aarsaa ta'anii biyya kana kabachiisan turanii jiru. Amma immoo diinni dhiyoo fala akkuma waan salphaatti mootii waan barbaade godhatti fakkaate ofii kana qaaneessanii ijoolleen keenya sodaa malee qaanii malee biyyatti jiraatan uumuun nurraa eeggamu waan ta'eef akkaataa kanaan homaa waraanaa agartan kanaa wajjin oolle haalli jiru baay'ee nu gammachiisa. Gargara kan sitti fufna bakka kulfii ta'anii adda ba'an hin qabanna. Gama kanaan adda kanaan fedhiin adda diinaa mootummaan guutuutiin fashalaa jechuudha. Uummanni keenya nu duuba jira, nu gargaaraa jira. Tokkummaa biyya kanaa eeggamee jira. Fedhiin keenya tokkummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya bilisummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya yaada diinaa cabsuu balleessuudha. Kana hundamuu hin goona. Kana hunda hin goona. Aarsaan kaffalamaa jirus kana fiduudhaa fi anis guutummaan addatti galee mishigii galee kan inni hojjechaa jiru. Kan milkeessuudhaa fi milkoofna. Milkaa'aa jirras. Abbootiin keenya kan hojjechaa turan. Seenaatti dhokatee abbootiin keenya mishigii galanii du'anii biyya kana bilisoomsanii sirnaaf biyya tursanii jiru. Ammas nuti gochaa kan jirru jechaaf miti waan bakka haalli mijateetti miti kana keessa ciisne mishigii keessa ciisne bilisummaa uummata keenya bilisummaa Itoophiyaa kabachiisuuf waan kaffalamu hunda kaffaluuf qophaa'aa ta'uu keenya agarsiisuudhaaf dhaloonni egaa barumsa waan argatu hin jiraate yaada. Barumsa caalaa kan hin barbaadu biyya bilisummaaf biyya boontuu taate ijoollee koo dabarsuudha. Inni kaan egaa jalatti kana futaa hagam irraa baratanii hagam kanarraa immoo muuxannoo fudhatanii gara fuulduraatti fufuu kan jedhu ijoollee keenyaaf dhiisna. Hojiin keenya garuu akka abbootii keenya qabsoofnee aarsaa taanee biyya keenya ceesisuudha.